Dia digana sakit tadi. Adi kena tuamal adi. Saya semua kalau di dalam ini. Ada fi mau kamu jadi. Mau kamu jadi apa ya Wak? Sekarang apa ya Wak? Ani tak ada mau gitu no. Saya ni kan asri. Apa ya Wak? Apa ya Wak? Kita mau gitu apa ya Wak? Apa ya? Nak mana kau ni? Muslim. شيء والله عايز ما في يعني يجي بقي غير كيك نجيب يا بقي غير كيك نجيب على يا جيس انا بوش انا كل ضربه جديد من فوق الى ورها منا كاني تو سينغلتي فتيني او بيدي فمنا غدي يا واقيو غلني سيفاتو امين جليكا امين غلني سيفاتو warraadha mana kaanii gooftaaf ala keessa lakkas naannaa jiraniif atum tachitti isaan hambisi abiddatti qabsiisi ameen jedhama ameen jedhama ameen ila ani nana baara gooftaa ko maqaa kee qabadhe qaanee hin beeku warraadha mana babbareeddu mana kaanii ammas bareeddu biraa barbaacha deemaniif ameen ameen silaa kee hin jirtu miti atima warra akkasii gooftaaf achumatti walitti maxxansiiti hadoochii na hambisi gooftaaf ameen jedhi sirriitti kanas ameen jecha jirta miti sho ila yaa waaqayyo ila silaa nuti hin beeknu haadha mana waliin homaa hin beeknu nu mana kee ollaati beekta waddoo isaan oolan beekta ila sin karadha as jirtai ila yaa waaqayyo silaa nu homaa hin beeknu haadha mana waliin mana kee olla isaan iddoo oolan hin beeknu yaa waaqayyo atumti faraditi gofta ko bakakka kirna busi amen je amen ila mismara shaggatatti warrakkasinan abaram mayyu jirben fad amay na guuta era wante kasi gud anon beeku na guuta era fu rakkasi je jirben fad barra ko kama kana je jirben fad asum bar wae kaben yaw ni kana wan je wa male nan gunne je dati ila arka ke mulkasi ya kai abba manole kasi kan kos dabalate warraadha mana isaanii soban warra kakachaa soban atumti yaa waaqayyo gooftaa gommaa ciccite ila gommaa nama ajjeesuudhaaf hawwe jala naa buusi ameen jettu ati daddafte jalaan qabdu ila yaa waaqayyo ammas sin karadha sa kana dabale irran deebi'a kachachaltu warra kachachalan abidduma keetti naa roobsi Narop sabidda keerratti ameen jedhi kaati ameen jedhi sirrii elaa yaa waaqayyo ani kana si duratti nambo garumbo ati beekta waan ta'eef garaa ko himbo sakan sittani magaruun raawwatta elaa yaa waaqayyo goofta in ilaalinati ameen jette warra ollaa keenyaa jedhi kakaata kadhattu jechuun yoo siis dabalateedha kaayoo goote jechuma ila yaa waaqayyo sadumura waanan si kadhadhu sadumura yaa waaqayyo gooftaa ila sobdu arraba shee walitti naatati ameen garaa ko dhageeram afuratu na guute nan kadhadhanis maalati maal ay naa dhufeeranis dhugaa na guutenis nan kadhadhu maarsi guute nan kadhadha lakki kadhachuun qab kadhadhu ho yesus warra namatti faradan ittiin faradama abu dubbiin kee warra afaan guuttatanii achii gadee namatti faradan bakakkaan kee olii waaqarraa isaanitti faradu kaa ameen jedhatis faradu ameen warra qulqulluu affakkeessanii nama abaaraa oolan abaarsi baraa milishaa baraa dikkeettii baraa yaa rabbi سكر أمر إني بيو أمر أمين جدتيس آمين مالن صداتين كرجين يعني مالن صداني آمين بكوششين بيتون صداتي ها
sodaattiidha. Amiin. Warra afaan ishee bantee achi gadee jechan taane qaawwa ishee iste waa'ee namaas kadhattu. Muu jedhiini ati. Amiin. Kosi jedhiini ati. Amiin. Yaa Waaqayyo. Anillee cubbuu qaban mamma cubbuu koo yuusin karadha. Warra utubaan otoo ija isaanii keessa jiruu huba ija namaa keessaa barbaadan utubaa baraa muka ibsaa isa magaalaa Finfinnee keessa diriiree ija isaanii keessatti walitti naahu hordi ati. Amiin. Ameen jedha lankee ameen jechaan oole. Ameen jedhiniititti nana. Amiin. Ati yaa Waaqayyo ija isaanii samii keessa otoo laalanii gommaan xiyyaaraa balalii ija isaanii keessa naaf haa bu'u. Yaa Waaqayyo nama cubbuu koo sin karadhe ati immoo qulqulluudha. Warra nuti qulqulluudha jedhan immoo ati yaa Waaqayyo gooftaan beektaa kadhata koo naa dhagayi. Ameen. Dogoggortee fuute malee kun haadha manaa kee miti naan jedhi qayya Waaqayyo. Maalichaati? Fuudhuu wayyaa jennaan fuunee torbee tokko booda fuunee jedhe namichi. Maal likkina ishee beektee mallee shunkurtii mummurtu. Kottu kukkuti. Dhaatu sii mura dhufe. Kottu kukkutiin sin jedhe. Hin muruu dhufeen sin jedhe. Dhufteen kukkutti. Haali waan akkasii dhiisi kaasi likke. Kottu nan muraati kottu. Daftaayit kottu kukkuti. Akkoon qabu. Haala hojjedha. Nan dhufa. Jedhi kana gaan naqe. Sin deebisii Waaqayyo. Miila geessu mana kanatti hin deebisi. Maal nabitti fuudhee bara keessa maal nabitti fuudhee. Maal nabitti fuudhee. Maal barbareen baaltiin naan qocaa fayyaan. Durbi beektee shunkurtii murre maal kana maal duukaa jiraatan gootaa kan. Waa'ee ishee irraan kan gacciisu riban qabula. Waa tokko rafaan jiru qarrafeen beeku. I don't want peace. Galaa. Want problems always. Gacciisu riban qabu isheeti jechaartu eenyu adda fiimu. Ijoolleetu na gaafannaa naannoo gacciisu riban qabu waan tokkoyyuu hantuuta mana keenyaaf akka itti rannu dhabne tarii yoo adurree qabaattanii jedhanii itti miimanoo na aarseen boo'iyyuuti. Atis dhiyootti dambalii jaalalaa deemte mooneetitti waan boossu natti fakkaata. Hello. Eessa jirtu abbee? Maal si gashee lafan jiru? Dafii baatti galela. Maal taatee mucaalana maaltu akka milishaa gaaffii si godhaa siini? Milishaa jette biyyi ilmoota kaleessaa dhima. Maa inni kaleessa? Ati waan goote beektaa. Maaltu milishaa sin jedhe ati koo nama mishaadhachuu koodha. Ati nama gaariidha jechuu barbaade malee ana poolisii qaqqabtan akkasii jedhaan hin jedhu. Ani iyyuu maal si bitee dhufa beektaa bareeddu ko. Maastikaa si bitee dhufa tole? Maalaan godhe maastikaa afurra goota jaamoo. Tole haafuyyuu maastikaan maal si godha koshooroo si bitee dhufa. Maalaan godhe koshooroon poolisiidha moo? Koi maali tasgabbaay? Isa moo waan asiin jedhu naa biti. Isa moo waan feete natti maddoon barsi keessa gochuun dadhabaa? Shuggutii naa biti. Maal si booda shuggutii? Ittiin lafee goka. Machooftuudha jechanan tuffatinuun waan asitti mun qabaatan. Gaaftuu gara beekta namicha jecha tokkotu balbala sooressaa tokko ta'ee kadhataa ture beekta. Namichi sooressi kun guyyaa tokko iyyuu dumbulloo dhabduu iyyeessa kanaaf isa taa'ee kadhatu kanaaf laatee hin beeku. Gaaf tokko garuu silaa lubbuun iyyeessaa hin bultuu lafarra. Hin du'e beekta. Akka isaatti gaabeettu du'a ga'iyyeessa. Nama shan yoo baay'eessa. Akka isaatti inni sooressittis deemee awwaaluu dhaqanis dhaqqeera jedhu. Gaafa deemu awwaallee galleetu maalirra? Mee jedhanii tokko. Waan sinitti dhagahame gadda keessanii ibsaadha. Ibseerran inni sooressitti qaas godhee seera korbaatu. Meeshaa foddoodhe. Ani natti dhagahame. Kanaaf iyyuu awwaaltii isaa warqa irraan hojjechiisaa feera.
Waa warreen tuulannatti keessa jiru kaartaa taphachuu ulfame. Harka isaa walitti buusaatu. Giftii koo dhaga'aanaa dhangalaasu. Harka isaa walitti buuseetu cabe. Ani immoo gaafa namni gammadu na kolfen. Maal kolfitaarani na machooftuu jira namni jaallatu. Gadi baasaa jiran na baasanii sokkan. Maaliif akkan kolfeetii galee dhagalu? Namichi kun yeroo balbala isaa ta'ee kadhachaa ture. Waan tokko laateef hin beeku. Har'a garuu arganni jiru erga lubbuudhaan hin jirre maal jedha? Awwaaltii isaan warqeedhaan ijaarsisaan. Erganni jiru kan hin gargaarre esuun dura gargaaruun maal fayyada? Jiraatti warra gargaaru bakka. Jaalladhee haasaan jiru. Filannoo keessan yeroo hundumaa uuzoo dambaltaa shan. Sinittaa tola